why analyze the nama adilite location jirani so warri barakana sene me harkan ubasa hello jedami mamaran hello nice to meet you nama baikida organization in kun bara kumalama ajal anse ani yero college sene bara 2016 or 18 achidra board sene and amale board university waba edala fela so kana kabordi gana hata ufi why anole namni martinu rekha it's kamcheda it has a painful history you know wana ba etadi nama badura anse ufi nu kesa nama ba etijra nama adada tijra ba inan mother tijra oboleyan tijra auntie grandmother in the majorani we are all of you are fighters dependable people no ba etijnala anolen wa ba enamago we fought tijra fundraiser waligona nama rako cases dufa and then consulting lengona project that is cases they abatina and social services they matifa Ruth was really good at finding that stuff community under the other one makatiti borri warra durati achi balbal afod abata ture Rufon organization cherry kenna Meron naman dito fi namiti si Walinda Lagati Tata and then Wendy Linda dito she's the executive director Janari Hayat Hashim Hayat say hi Hayat is the treasurer Sadia Nana and secretary Chirani Rahima Amina and Estherlyn for a membership coordinating Rahima where are you Milko Bariso, Sada Bariso, and Marco. They are advisory committee. General member of Ayoba Eworat Namabila, Wana Mayada Chisani, Namatia. Why Bordi Amma Barakana Bordi Kinaba Ejabes Pena Bordi Malay organization in Le Hagananja Batu. So, Bordi case Juratin Maba in a Magada, like Amana, Silagara, they have so but conference Katina Magenda. A Chitran, eventually they're planning on the later idea at Dayo about it, war board member in Pita, Namodia Kasi, by it, so Yonu Bagaru says, and Yonu the organization is kind of and also you learn a lot about how to run an organization. An organization you'll be set it as so if you want to become a board member next year, please let us know. Rufus Kenna programming Kenna Karad Dalagatu is needed. Partnership kan jedhu kana namni beekne moojiraate partnership jechuun namni nama ta'u organization illee ta'e walitti dabalamanii waliin hojjechuudha jecha hojii walirraa qoodamuudha jechaadha. Aanoleen kamitti ta'e guyyaan dhalee kan kana bareedee fi qaamolee biraatiin walitti dabalamee nu gargaaran. Mooraliin illee nu gargaaran, financial illee nu gargaaran. Fakkeenyaaf ammaadha dhaabanii kana argitanii multicultural autism action network kan jedhu organization illee qaama beekamoota kan gargaaru baay'ee kan sappoortii organization sun hadda aanolee waliin baay'ee walitti hidhannaa qabna connection qabna jechaadha yeroo gaarii waliin qabna organization kun hadda kontineer wanna
maarkii dhaabatan argatanii meeshaa achi meeshaa itemii gara balama namni duraa dhufe namni dura olii keessummoonni kennu kan biraa dhufan meeshaalee argataniiranii ammallee boodarra isin hinna warra kanneen waliin rakkina ijoollee qaama miidhamtootaa taatee maatii isaanii taatee baay'ee nu gargaaran ammallee dabalata akkanumaan baay'ee qaanolee akka dhiyaatan barbaadna nu gargaaranii jechaadha. Kan biraa immoo International Institute of Minnesota isaan wajjin illee hariiroo gaarii qabna. FGMC fi Women Health Need Study waa'ee reproductive dubartii waggaa 18 irraa hanga 45 kan dubartii ijoollee dahan kanneen healthy waa'ee isaanii irratti nama hedduu interview goone aanolee keessa gara nama 55 olii interview goone warra saniin partnershipii jabaa uumuutti deemaa jirra. Kan biraa immoo dubartii like FGMC kun kan dubartii biyyateenatti taanaa jedhamtan gadoomsu waan akkasiisan againistidha. Sanirrallee akka wanni sun community keenya keessa badu kan jedhu. Saniin study akkasillee workshop illee qabna facilitator namni hedduun kilaasa wajjin fudhatee jira. Ammallee kilaasallee akkasumatti fufna jechaadha. Warri kunneen dubartoonni kunneen kilaasa kana kadeeman guddinni isaanii aanoleen keessaa ba'a jechaadha. Hariiroon keenya kana ammallee International Institute of Minnesota kana argatan wanna isaanii waan jarri wajjin refugee fi migrant survey godhan. Warra baqataa kanneen kan dhufee akka mana argatu akka citizenship ta'u akka green card argatu waan adda addaatiin gargaaranii amma immoo baratti aanu moor isaa waliin hojjechuuf space akka nu kennanii warra kilaasa ingiliffaa kana hin hiikkatini akka kilaasa illee atteendi godhanii waan hedduu wajjin hojjechuuf deemna. Kan biraa immoo Mary Pence kan jedhamu kuni bara dabree social gathering amalaari biyya teenyatti buna waliin dhuganii waa hedduu waliin dabarsanii gabaa waliin dhaqanii kana mootiyyuu jiruun nama adda oofteerti hagas maraa miti social gathering waan kana deeffachuu qabnaa kan jedhu. Warri kunneen illee ammoo dubartii empaawarii godha gara biizinasaatiin illee dubartii gargaaranii Laatiin Ameerikaa keessatti hojjanii garuu ammallee asitti orgaanaayzeeshinii dubartoota baay'ee sappoortii godhan. Bara kaan bara dabree buna social gathering dhumma dhuguuf $2,500 nu kennanii bara ta'an immoo Febraarii keessa akka dabilii nu godhani abdii irraa qabna warra waliin illee hojjechuutti jira jecha. Kan biraa immoo mother to mother analysis sistirsiin lookaalii waan taateef NGO internationally miti nu lookaalidha. Kanaafuyyuu mother to motheriin kun yoo amma rakkoon biyya keessatti hamaan wayii rakkoo wayii Facebook irratti illee arginee gara maatii isin keessaa illee arginee yoo jennu achirratti aanolee irratti fundraising godhuu hin dandeenyu mother to mother kan jedhu gruppii kana banannee mother to mother irra postii godhu achirra gargaarsi achirra guuramee achi gara biyya argina fakkeenyaaf amma yeroo dabre warra Jimmaa haadha Jimmaa sanii ilmisii jala mana yaalaatitti osoo achi ciisu dirrisaa shamee akkamachuu dadhabde isin fundraising goonee gara aanolee mother to mother irratti gara 8,000 kan gurguratan kan biraa immoo tiyyuu hidhannaan biraa kan qabnu internationally gargaaru fedhii kenna hedduu kenna biyya gargaarachuu fedhu rakkina biyya jiru tokko lamaa miti kanaafuu maal jedhe godhuu qabna kan jennu anaaf saadiyaan jaarraan jiru foundation kan jedhu creative goone last year bara dabre January 2022 kan creative goone jaarraan jiru foundation kan saadiyaan founder she's co-founder amma jaarraan jiru foundation kana projectii hedduu jalatti dalanne furtuu barnootaa projectii kana hedduu dhageessanii furtuu barnootaa kana yoo creative goonu dubartii kudhanii aanolee keessaa bahe aanolee keessaa fudhanna kanallee beekama yoo mambarii aanoleen ta'ini projektii kireetii goone gruppii biraa alaabsoo ufumaa ol guddufna ufumaa waan atin gargaaruu barbaadu waan atin godhuu barbaadu kana warra mambarii keessaa jabeessaa deemna yookaan dhadhaadheessaa karaa biraa deemne ufuma keessaa nama baasuu qabna kan jedhu furtuu barnootaa keessaa dubartii kudhanii baafne dubartii kudhaniif nama biraa alaa kadama dandee nama dhiiraa afurii nama 14 guppaadha Afrikaa waliin taane meeshaa biyyatti galchine dubarra laaluu dandeettanii arrafaa jedhanii lamallee waa'ee furtuu barnootaa waa'ee education irratti waliin dalannaa kan biraa immoo furtuu fayyaatti dhufaa jira furtuu fayyaa jecha meedikaal equipmentii sappilaayii biyyatti galchuu deemna kan biraa immoo furtuu special need children ijoollee qaama hanqoo asitti baay'ee gargaaran maatii isaanii illee orgaanaayzeeshinii qabna dubartii shan jecha orgaanaayzeeshinii maalisu soo shanaffaadhaadha biyyatti ammoo hin qabnu kanaafuyyuu special need ijoollee saniin ijoollee qaama hanqoo kanneen wajjin women and the children affairs biyyarra sanii wallee handaree orgaanaayzeeshinii illee kennaa for kids warra wilcharii kennu ammoo kabiraallee special need kana gargaaru lubbuu geemi qaama geemii argatan kan obboleettiin isaanii kireetii godhee lubbuu geemiin kun amma torbaan tokko keessa kumaa olti gurgurame warra olmoo turaan hawti kaardiin kun parsantii 50 ijoollee qaama hanqoo kanaaf bada seenii isaa dimmashni wannaa kanaaf bada jechaadha ijoollee qaama hanqoo qabiyya gargaaru.
projektii successfully maali kan jedhu amma akkuma isin hime nuti karaa biraatiin nama akkuma keessa wal gargaaraa successful projektiin qabnu akkuma isin jedhu furtuu barnootaa dubartiin 10 meeshaa kun wannaa kana fakkaatu kontiinara kana fakkaatu dodola keessatti bara 2022 kan August 25 dodola magaalaa the first time kontiinariin America ergamee dodola bu'uun the first time. Kitaabani xiqqaamiti boodarralee argatanii 29,136 kitaaban biyyatti galee kompiitara 50 piroojeektarii 2 piriintarii 17 ijoollee iskuula 20 sippoonsara goone keessa ammoo ijoollee 20 fudhanne mara keessa iyyuu ispeeshal need ijoollee disabilitii 20 fudhanne ijoollee sadeefillee gargaarsa erginee jirra. Amma gaafa wannan kun gal uummanni gaafni sun gamaa turellee akka malee uummanni yaa'ee ilaalaa ture ajaa'ibsate kontiinarii yoo magaalaa sanitti banamu uummanni maatu bahee maatu banamaa laataa inoo namni nama waan kana iyyaafachuuf waan kana laaluu fi war sirraa hundidha namas keessa jira meeminaar hunda deettanii ajaa'ibuma namatti fakkaata. Kana kan dalagee dubartoota aanolee seenaan keenya hedduudha baay'ee hedduu ufa kottiin argitanii warri mambarii taatanillee hedduu postii gooneerra miidiyaa irratti illee argitanii miidiyaa keenyallee wanna websaayitii isinii postii goone waa hedduu achirra arguu hin dandeettanii waa hedduu postii gooneerra achirraa waa hedduu barachuu dandeettanii kun ammootuyyuu waan madiqqoo daqiiqaa tokko fa'a akkas postii isinii goone malee hedduu arguutti deemtanii. Kuno kachi dhaabate pinkiin su'ana. Ispeeshaalii warra biyyaa numarti nu abdiirra murannee ture. Dubartootaa fi ijoollee yaangii dhugama rabbiitiif akka malee nama gargaara. Akka malee dhugaa isiniin jedha anuyyuu kan mataa biyya leeksisoo biyya raawwane jedhee jaratuyyuu deebi'ee akka duriitti deebi'u na godhe. Waa'ee hedduu waa'ee ijoollee tana amma haga piroojeektii kana galchine volantariitiin jennee mara akkasii tolfannee waa hedduu dalaguutti jirra. Kanaafuu kun jala qabaa malee piroojeektiin keenya tuuf badeema. Waan akkanatti waan xiqqaan dhaabatu miti. Waa hedduu hubachuutti deemtanii waa hedduutu namatti tola. Kuni akkuma isiniin jedhe kun jala qabaa malee waa miti. Warri aanolee irra jirtan waa hedduu kanneen hin argitanii irra dabraa deemna. Especially one kana naalala. Biyya keenyattuyyuu osuma biyya sanu jirru bakkee namni kennan arginu asteenne. Baadiyyaarraa booda kitaabichi bakka galuu dhiisiiti. Wanni bishaan iyyuu mana fincaanii kan qabnetu jira iskuulii gariin. Iskuula kana laala akkatti meeshaan nu ergine kana barsiisonni hawaasni sunniin dhufanii magaalaa dodolaatii fe'atanii akkatti jarri baadiyyaa sanii galchite. Haati iskuula kana sippoonsara goote as keessa jirti makkiyyaa ulu. Dubartittiin tuni isin maatiin isiitu magaalaa barata ijoolleen isin baddaa keessa namni tokko bakka dhadheetti kitaaba ergite kitaaba gara 2,000 ergite hawaasni isii akkana baadhatee achi galche laga jarrirra deemtee dildila jarrirra deemtee galchite laala waan namni achiitu godhuu hin dandeenye arguu hin dandeenye yoo lubbu onneen ta'e keessaa bahee fishaa kee yoo beekte istiin memoorii sii deebi'a waan tokko dadhabdee memoorii sii deebi'a kan magaalaatiin miti bakkee sana haadha kun jedhama laala akkatti akkana qabatanii akka argitani ma akka baadhatan kun kitaabni suni kan achi baabsi bukkoodhaaf irraa akkasi baadhatanii
ككران إنجر كملكان إنجر كهرين إنجر أوان تكجر من ما كانت تقول بخاوات بيجوا أنا نمنا كان بقول إني سيجا كسي درابي مكياوني Okay. Kitaaba amma duratti haasaa ture namni tokko iskuula ofiitiif kagalchee kitaaba kara 2000 jedhe namni tokko akkana paakii ta'ee deeme nama maraafuu iskuula isaa iskuulli 20 abbaa qaba abbaan 20 as keessa jira jechaadha naannolee ma keessa isu namni gareen iskuula lama sippoonsara godhe jechaadha iskuula tokkooyyuu sippoonsara godhuuf $1000 kafale kalama sippoonsara godhe 2000 kafale akkasi kafaltee ammallee gahaa miti jette dubartoonni baaksii keessa nu taa'uura shalfii galuu qabaa jedhan biyya teenya shalfiidhis kitaabban jiru yookaan lafa keessaa yookaan teebilii jala keessaa yookaan bakka wayii keessaa malee akkanatti bareechisan ammallee dubartoonni alaalee namni 10 warri dhiiraallee nama 4 jira namni 14 shalfii akkanatti dalagee gariin dalagee gara 3 dalagameera kula 3 kan illee akkana shalfii dachaatu kunniin kitaabbalee kenna guyyaa deengaddaa kana jimaatuma torbaan deengaddaa kana kitaaba Tannabaa middle school Dodola keessatti kan eebbifame kun akkana sagantaa akkanaatiin warri waajjiraalee warri magaalichaa akkana eebba godhee iskuulli kun kamassu masuud fakkeen immoo tokko irra deemaa jirra malee martinuu akkana hojjetaa deemaara kitaabni kenna eegaa kana xaarree baaksii keessa taa'uun qabu akkana nu bareedu qaba akka maappii bareedaatti ilaaluun jira. Kun ammoo laale ijoolleen egaa kitaabicha achi galee laala akkatti kitaaba ijoollee xixiqqoo fudhattee bareedaa kan dubbisu dadhabeellee akkatti ilaaltu akkatti irraa gammaddu ijoollee rakkina qaama hanquu qabne ijoollee dizabiliitii kun akkatti lafarra deemtu sanii akkasii sanii kan ijoollee 20 sponsora goone jechaadha fakkeenyi micaan kun micaan kiyya aadaa abbaarraa kanatti gargaaruun ni jirra ijoollee iskuulaa laala akkatti kitaabban ofii baadhattee kana kilaasa ofii yookaan laabireeritti deemsifattu ijoolleen kun akka ilaali gammaddee gammachuu guddaan akkasuma kan argaa jirtan. Projektii kana akkuma isin beektanii projektiin kun furtuu barnoota Book for Africa walitti qabamanii Book for Africa wal gargaaranii warri kitaabicha nu kenna nu meeshaa gatii ittiin fe'an biyyatti galchina. Dubartoonni sunniin aga $30 fundraising godhan projektii kana biyyatti galchuuf. Ammaan tana projektiin kunniin kan irra hojjetaa jiru adaabaa asaasa Dodola bu'uurri dhagaan kenne dhagaa hin jijjiiramne dhagaa hin cabne boonee bu'uurri ka kenne aanaa kanneen irratti hojjechuu dandeenya ufa foyyoo guddanne immoo bal'isuu dandeenya. Bara 2023 isin himee jira projektiin nu guddaan dalannee gurmuu taanee aanolee keessaa wal baafnee aanolee irratti maxxansinee osoo nama addaan hin qoodin projektii akkana namni waliin hojii barbaadan jennee maxxansaa turre namni duraan dhugaatti hin fakkaanne namni duwwaan iyyuu osoo dhugaatti hin fakkaatne seennee mokkorra jedhanii garuu akkana successfully akkana waan isin amma isin kun dhalate yeroo biraallee namni martuu iyyuu carraa akkanaa qaba yoo carraa projektii wayii dhufe nu garee irratti guruppii kenna irratti maxxansinaa carraa sanii yoo akkasi dhufu itti fayyadamaa jenna kabara dabree successfully kenna aanolee keessa kana dhagame akkasi warra akkasitti projektii kan akka gaarii hojjetana yeroo takka harkaraadha. Baratti aanu ammoo hoo maal gooliin kenna jechuun volontarii tiimii barbaadu warra tola ooltummaan waa dalaguu jaalatu nama akkasitti dabaluu barbaadna tan qubaanuu qabaadha volontarii yeroo kamiyyuu bakka kamittuu organizationii kan tolchuu kan guddisu warra tola ooltummaati nu mallaqa hojjetaaf kennu waan hin qabne tola ooltummaa kun anaaf sa'aatii 24 dalanuu kana namni dabalanii sa'aatii 24 dalagaa osoo hin jedhini sa'aatii maqabdan irraa akka sa'aatii nuu kennan barbaan manbariillee moor dabaluu barbaan gara amma tura namni tokko yoo waa jala qabu beekta mana ofii tolfatee ka'ee namatti waama hagam akka strong taaliin beeku we are strong na kam jabaannee jirra baay'ee eenyunuyyuu asin aanolee keessa seenuuf dubartii mataa jalla adii ta'e gurraacha ta'e islaama ta'e kiristaana ta'e abbaa kamiyyuu ta'e aanolee manbarii ta'u asin dubartii ta'e sun bahaa qaba achiin fedhiin kee akka projektii yoo hojjechuu barbaade fedhii keetitti rarra'a humna keetitti rarra'a kanaafuyyuu nu pireesharii nama goonu aanolee keessa seentee muuxannoo fudhachuu waan aanoleen daladdu laaluuf waan dubartiin biraa daladdu laaluuf
yoo dubartii sana opposition godhin uummata karatti narraa qabnu mambarii seentanii laaltanii bara duraa wayita seetan dhibbaaf 20 kafaltan yoo itti fufna jettan 60 qofa kafaltan waggaatti. Kanaafuu warri mambarii illee akkasii warri haara dhuftan welcome baay'ee galatoomaa isin hin jennaa warri hadhaayyuu dhuftanii hadhaayyuu nu jaalattanii osoo keessaa nu argeen nu dabalamtan baay'ee galatoomaa isin hin jennaa maatii maammeetiin. Nama akka keessanii nu fida yeroo maqaa faalaalanii anolee yoo jedhan dubartoota arsii lixaa qofa akkasitti illee nu fudhatina nu welcome everybody. Dubartii ta'uun gahaa baay'ee guddaa dubartichi ijoollee kennaa kenna anolee. Giraantii ammoo biyya hagammaa meerii paartii ka jedhu giraantii xiqqaa argannee kabira appilaayiin goone iyyuu amma paartinarii illee hedduu argataa jirruu fi qaamolee ji'oo biraatti dabalannee akka waan guddaa proogiraama dubartiif ta'u kireetii godhuu fi baratti dhufu baay'isanii boordii baay'ee aktiivii ta'e barbaanna bara dhufu giraantii appilaayii godhuu fi risoorsii jiru soqachuuf qophiidha. Duratti furtuu barnootaa kan jedhe ilaale dubartoonni kun kun baanariin kun haganuma badhaadha baay'ee magaalaa Dodolaatti kontenarii yoo bu'u kun ka garaanaan giriinii keessa jiru kun maqaa isin riidii godhaa dubartoota aanoleen keessaa nama godhanii nama aanoleen hin ta'in nama 4 nama 14 jecha daayirektaroota fi iskuula isaa ispoonsara godhan. Akkuma achi garas argitanii ijaaraan jiru faawundeeshinii warra ijaaraan bukkoo Afrikaa waliin dabalamee bukkoo Afrikaa jira argitanii handaree orgaanaayzeeshin biyya jirti warra laayisansii nuu kenna dubartoota bakka fi nattu ka biyya sanii orgaanaayizee ta'e meeshaan nan akka qaraxa malee galu kan hubachee achirra dabalata yoo wayita ijaaraan jiru faawundeeshinii fi handarii waliin hojjani namni guddaan akka malee akka gaarii irra hojjetee fi sa'aatii dheeraa irra hojjetee yeroo ofii irratti fixxeetiin jettee maameen galatoonfadhaani. Hojii handarii hojjechuu qabdu isin bakka handarii orgaanaayzeeshinii buute wanni isin nu gargaariin hin jiru. The first time baalee arsii lixaa dhaqxee ofiitti kaatee waraqata biiroo mana barumsaa irraa baaftee nu akka meeshaan kun milkaa'ee biyyatti nu galu kan nu godhee nu isii gana moor waa'ee isii haasofna amma akkitti namni tokko ka'ee waa dalaguu hin danda'u. Orgaanaayzeeshinii sadii kun osoo akkasii wal ta'ee dalaguu baate namni orgaanaayzeeshinii kanaan waliin hidhatu osoo fedhii isaatiin waan kan akka nu milkaa'utti nu gargaaruu baate meeshaan kun karaa hafaa malee biyya nu bakkee nu barbaadu sanii hin ga'u. Amma warra kanneen namni hedduun isaanii as jiranii okay amma dubartoota sanii kun weebsaayitii kenna ka ijaaraan jiru faawundeeshinii dubartoonni aanaa adaabaa asaasa dodola beekan hiriyaa kanneen akkuma aanaa ta'e namni qa'ee ofii qa'ee iskuula karatti baranne faris kireedii firii tokko gaafa bakkatti baranne bakka haa iskuuliitti baranne akka ispoonsara godhu dubartoonni sunniin tas keessa jirtu ammaan kana tokkoffaa aanaayyuu ruufoo adaabaa haa iskuulii haroo hundee ispoonsara godhee wacokoraa ammoo ayyaantu jiruuti kunillee ganda nutti dhalanne simboonee akadaamii kan jedhamu dubartittu iskuula biyya arabaa waggaa 20 turte biyya arabaatti galte iskuula ijoollee daa'immanii adaabaa keessatti balte kanillee anatu dabalatee ispoonsara godhe bulchaa raayyaa Huseen Haajii asin jiru isatu ispoonsara godhe dodola keessaa ammoo daangamboo middle school ayyaantu jiru tulluu dheertu ruufoo jiru tulluu sokorruu Amaliana Rufo, Danaba Middle School, Milko, okay, Milkora, Danaba, Makana Jesus, first grade itti barate, Amalia Sande Milko sponsor gode, Dodala Primary School, Rabia Aman, Qasim, Tulu Jarra Elementary, Maria Ogato, Achama Middle School, Maria Ogato, Tilama sponsor gote, Dodola High School, Rahima Jamal, Oka Rahima Kadir. Asasa Kesa Motiyo, Asasa Burkitu Primary School, Sali Waritu,
لما قاب بيكتو بري elementary school حياة هاشم أما اللي حياة مجومة middle school حياة هاشم ورفنا أما اللي أركنا نقول أنا بقول باي أكيد فراتي توجد كان أما ويب سايت الرجال كوني نما بروجكتيني باديا كيسا ديمني دانغام بودا كوني وانت أشرتي وانت كانت يا أي كتاب وفراتي يجرا نكست أما قالتهم كنا متى كانت دليل أنا ما نقول كنا وسو كنا لاي أكمل لك أو هو كان جرب روم سو سنتي وان جرب بقى بروجكت أنا ما تبغى خلاص أكنا ميوم أنا ثاني رابرات التلا كرر بطن بربان بروجكت دي كام فندريسين إندلا نلو برتين كني نامي غارين كوجين كام نتو يجيب نامي غارين أمودي يوجي ديركا وجي بيزك وانا ويجي حجتان أكاسو حجتاني كيسي وفيتي باتاني واني كنون أنت ويوم بيفاني وسونور كتبو شيسن وسو كنتنر كمي أسيفوتاني غجتان كارا سورا غرتانو سونون جران كنان غهاني kanaafuu waan isaan dazarbii waan isaan memorii irraa banne kan ta'u galataa kan jedhu galatoomaa jennee dubartii saniin asirratti waamuu barbaadna. Okay, kennaa kana wayita kenninu haadha qabsootiif ayyama kottaa. كما ولا ليك جرام باديا كم مدرتي مكيا كم إسه أول عليه جليه كان جرام سياسي لرانو دبلنا سكونا في سبونسر جمال زودلها Cristiano, Milko Bariso, Chris Pichel,
Ada Bariso. Leenjiso middle school. Ada Abba. Adama Anuma Hayat Hashim. School Adama Jumari. And Giftu Bari. Asata. Fatima Ismail. Tulu Socorro. Fatima Ismail Sena Sinima. Sena Fatima. Fatima Waitawan kana jala kamnu school ada ba asasa dole ofarat dala gari rama jennel. Waita sani sena moto yuko no kasin utte moyale. Ya moyale. Ajama middle school fi jarra elementary school ka sponsor gore dollar kuma na ma kan kene Rahima ya Dodala primary school nami sponsor gore Rabia Aman Qasim Rabia nami guru Zara Zara galetu Kot Rabia kun Ayyan tu jiru ada apa kesa wajukara middle school elementary school dangambo middle school ada masuk sponsor gore ayyan tu sune amma debi ya kesa projecti kun akka nu milkaa'u nama nu gargaare jennee dubbannee jirra kurtuu barnoota kun akka karaa ammatti tura banamee nu deemu kan namni nu gargaare maammitu makuriyaa jedhamise kennaa maammee lamaa tokko kan turaantii guddaadha kennaa guddaa kana tokko immoo liqaa ofisa keessa kaatu Atile dubartii akka kennaati liidarii akka kennaati nu galatoomii hojiin keessa haafu akka dhaabanne jenna. Dubartoonni sun ammoo miseejiin jara tokkuma waa'ee furtuu barnoota irratti hojii nama ajaa'ibsiisu hojii nama boonsu ka fakkeenya nama hedduu ta'u kan dalagda waan ta'eef kanaafuyyuu galata guddaa qabdan naannolee keessatti hawaasa keessan keessatti illee jira miseejiin sun. Anoleen deemtee jirti, anoleen dabartee jirti. Seenaan isii ammoo hin dabrine. Kanaafuu yoo hamba anolee, taaka anolee, kutattu hamba anolee taate obboleetti anolee kanu keessatti argamtu. Waa'ee anolee wayita itti hirnu guyyaan sun naa ga'uu nama jedhe keessa bakka
jedhan. Galatoma isaan kanaan jecha ammallee haasaa isaan warri amma akka keessummaatitti aanoleetti illee kan dhufan ka aanoleen illee akka keessummaa kennaatitti simatte isaan haasaa itti fufanii kuwwan ammoo namirraa illee namni hawaa jechuu barbaadu isin keessa yoo jiraate carraa isinii kenninaa jedha kan jara lamaan tana duubannaa dhiisa isin warra furtuu barnootaa keessa jechoota yoo qabaattan waan adda guyyaadhaa isinit dhagame kennaa kanarraallee ta'ee kama biraatu ta'e waan asirra mul'atullee hojii keessanuu yoo sono isinitti fakkaan akka hojiin keessan kun hawaasa keessatti baay'ee beekamtii guddaa argate hawaasa qofa keessatti miti addunyaa irratti iyyuu weebsaayitii cufa irratti jira dubartiin sunniin eenyu jedhan dubartii akkanaa kanniiti obboleeyyan teenalee warra aanolee keessan jirre membershiippiin keenya dubartii calla jennee malee sila akka jarri nu jaalataniif akka hojii keenya jaalataniif illee sila membarii ta'anii membarii ta'uu hin dandeettanii jenneen waan dubartiin ta'iniif. Kanaaf malee baay'ee nu gargaaraniidhani isaanii wali dabalatee kaasi jirrellee kundi martinuu iyyuu warra baay'ee galatoomu isin hoomaa jettanii isin hin jenne. Galatooma isin marrinuu baga nagaan dhuftanii akka membarii aanolee akkuma ruufoon dura ibsitetti dura Projektiin furtuu barnootaa sun yeroo hundaa'u aanolee sistarii irratti poosti ta'e. Jecha an jedhuu fedhe naa jette dhuguma namni hunduu argee jira. Nullee warri mallaqa baasnellee hin milkaaya hin jenne. Garuu just try hin yaalla jennee goone. Nu dubartiin aanolee dubartiin akkuma isin jette akkuma arsiiti dubartimmaa arsii ta'e Harargee ta'e Jimma ta'e yoo dhufan welkaam akka jettetti galatoomaa warri dhuftanillee projektiin tokko yoo dhufe please jala buunee xiqqaa amma fakkeenya usuu namni membarii aanolee keessa jiru yoo xiqqaate dubartii 130 usuu namni marri rispoonsi godhe waan guddaa biyya gala ammallee projektii itti aanu yoo dhufe jala buunee ol quba qabaannee ummata keenya kan nyaata ofiituu nyaatuu hin dandeenye san biyyatti waan tokko haa goonuuf buuka tokko yoo galchine achi waan guddaa assemblii tokko yoo galee waan guddaadha maatii keenya kan itti dhalannee ganda itti dhalannee lafarra ciifnee guddanne namni marru yaadatuu qabna mana citaa keessa guddanne elektirikii osoo argin guddanne waan san ganda keenya san haa yaadannu dhaamsa kiyyaa warri dhufta hunduu galatooma waggaa waliin nu haa deebisu bara haarawaan nu haa gabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee hedduu aanolee sistariini orga dhaabatte isin gara hoggaa torbaati 2016 dhaabatte orga gaaftaniiti aanoleen gaafatan wanni dhaabateefillee wal dura dhaabatee rakkataa kennaa qarqaaruu fi ka biyya rakkatee gizee hedduuyyuu nama yookaan kawaasa kan qabnee hiyyeessaa ka yookaan maatii mana yaalaatu waan geeffatu hin qabne kanaa wal dura dhaabannee ijaaramne hadhallee borullee waan kana itti fuufnaa aanolee wal qarqaaruu malee uummata akka rakkoo hin qabu aanoleen ammoo oromiyaa kutaa 11 laallatti osoo gosa kana gosa san osoo hin jedhin gosaawwan as keessa deemu takka hin jiru eenyullee dhufee aanoleen banaadhaa irra hirmaatuu qabaa itti hirmaadhaa bakka itti ijaaramnu bakka itti wal guddifnu kanarraa akka ka'ee kunu warri furtuu barnootaallee asuma keessaa yaatee dubartoonni tuni ammallee koottaa isin waamnaa as keessatti waan guddaa dalannu isin jennaa dalannee asii fi biyyattillee nama keenya bira dhaabannee waan qarqaaru feenu haa qarqaaru jedha kanuma galatooma ulfaadhaa isin jedha. Assalamu alaikum akkam ooltanii jirtu jenna. Duraan dursee annani galatoonfachuu barbaadu ruufoo jiruuti. Maaliif isi ka waliin nu qabe aanolee irratti isitu dura argitee gaafa ummata keenya biyyatti dhumatu Tigreen ummata keenya fittu waan kana aansi wanni aansineef haadhatee na tachi rakkatti ta ilmi irraa du'e ta abbaan irraa du'e nama yataamaallee qarqaaraa turre dhugaallee aanolee irratti waa guddaa qarqaareerra seenaa guddaa qabna aanoleen akkuma seenaa biyyaa qabu asitti illee seenaa guddaa taphannee qabu
rakkata hagamii qarqaarre ka dhukkubsate hagamii qarqaarre nama asin rakkate qarqaarre argitee kana maraa kana namni nuun ga'e ruufu ammallee furtuu barnoota irratti argitanii wannan jedhuu fedhu isi kan ufidde ruufoon nu'uu miti waan kana argee itti birmadha nuun jette hillaallaa hayyee jennee bira dhaabannee waan kana goone rabbillee nu qarqaaree isinillee nu qarqaarte ammallee keessumittiin biyyaa dhuftellee haa galatoomtu nu qarqaarte aniyyuu biyya jira gaafsan haga Shaashamannee mara dhuftee na soxxee haa galatoomtu jedha galatooma dubartiin teenya argitee yoo akkana wal jabeessine argitee waan guddaa dalaguu dandeenya yoo of duuba deebinee manaa gabbahuu dinnee argitee cadhibnee teen homaan argine yoo gabbaane waa argina koottaa gabbaa waa godhaa jettee matiin sun gannu baaftu gabbaane ammoo waa gudda dalanne ummata keenyaafillee asiifillee biyyaafillee seenaa tokkollee hin qaban aanolee hadhallee borullee in jabeessaa in jabaadhaa haga wallaalummaa kiyyaatiin argitee bira dhaabadha jedha galatoomii jedha nama beekoo deebee galatooma namni martinuu sin jaaladhaa galatooma. Assalamu alaikum obboleeyyan hirkoo hundi keessaniyyuu ani karaa addeeruu fuutiini aanolee kanatti daame duraan hin beeku ture ammoo yoo waa'ee aanolee kan gaafadhu maquma aanolee jedhu kuniyyuu maqaa dubartoota kennaa seenaa histirii guddaa qaba kanaaf si gaafadhe aanolee kun maalii jedhee gaafadhe sooma kanirra kan ka'e nanilleen garee kanatti daame waan gaarii deebu jira nam rakkata bir dhaabbatanii kaas jiru kabii jiru amma an surprise argadhe hedduu galatoomfadha ani iskuulum kamiyyuu ta'e naan eegaatiin nama biiteen gargaartu taate anillee waan qabuun si bir dhaabbadha iskuulum fees gargaaree akkasitti dabalame akkasii hedduu galatoomii isaniin irraabtanillee nam wadalabu si gargaarsi xiqqaan qabu waan dandeessaniin bir dhaabbadha obboleeyyantiin biiteenna nu dhaabbataaf akkasiitii bir dhaabbadhaa gargaaraa hedduu galatooma. Galatooma qofa jedha. duraan durseetii ruufoo galatoomii jedhaanii aanolee keessa hoggaa jaha haganillee hirmaadhee keessa jiru baay'ee waa hedduu keessaa baradhee waa hedduu argee obboleeyyee hedduu wal baradhe irratti aansee fi hortuu barnootaa kanallee itti hirmaadhee waan hedduu dalagee waliin hirmaannee waliin haa dalanne jedhaadhaan si kiyya kana galatoomii.